Silaa maal dhageessuu miti maallaqnoo gurra sin duuchiseera ofumaan iyya. Maal jettee? Asumaati asumaan haasa ofuma tanaasaara. Mee maaltu jira irraa qalqallooma fidadhee dhufeera qalqallooma guuttadheen galameera. Zayitiin faa jira zayitii. Eeyyeen jira. Meeqa inni meeqa? Waa meeqaa barbaaddee? Isuma guutuusan barbaade isuma guutuusan. Leetira 5 sii kennu? Isaa guddaan isuma naa kennu maarree. Sii kennuu ree sii kennu? Meeqa inni meeqa? Qarshii 1,500. Baay'ee gadi buustaniittu gatiinsa baay'ee bushaa. Baay'ee gadi buustaniittu maal amma kana gadi buusu? Naa ta'utti qullubbiin jira. Jira kiiloon qarshii 120. Dhugaa baay'ee gadi buustaniittu dhugaa. Baay'ee gadi buusneera bakka kana. Fi qarshiin ani qabu baay'eedha argite. Mee maalan sii kennaa kan sii kennu adda baasa? Baajetuma waggaadha qalqallooma fidadhee dhufeera. Ree natti madhuufa maal sii kennu? Qalqallooma kotti bakka tokkotti iddoo tokkotti naa naqxa tole. Fidi qalqalloo keessa fidi waanan sii kennus natti madhume. Waan dagadhe maalanni mooseen immoo jira? Jira kunoo jira. Kiiloon 70. Waaw innis fooyyeedha jechaadha. Timaatimiinoo meeqa? Kiiloon birrii 100. Egaa mee obboleessa koo dubbatteetta amma dubbattus dubbatteetta qarshiin ani qabus immoo suma kana. Egaa kanadha. Mee fidi qarshii 5. Ide mana anatu baddee dhuftee Amaanu'eelii baddee moo firaan qabdu si dhukkuba. Anatu Amaanu'eeliiti bada. Sinutu warra addana dhaabatee gatii gurguddaa dubbatu gatiin ummadaallee dubbatuutu Amaanu'eeliiti bada. Salphoo na salphifte. Bara malee nu salphifte maal goonaa miti sila. Bara argatteetis. Maal goonaa miti. Wayyaadha koo gara dhaqnataa biyya kanaati. Kirkirte carane warqame qonqo nabote carane warqame qonqo nabote disene eda kinubane disene anatin Sinaaboo eebeen qabdanii ka garaa keessanitti jiraattu. Baadee ol ka'ee yoo maraate sinin dhibu mitiire roomuu keessan eeggattu. Uumaa rabbi ganamaan sin badhaase. Waa jedha maa furraa qasin ga'a. Fata jaa badha. Maal eebee qabdu sin jalallee teenya kan nama da'abe. Jiraattoo maraanne kanarra maal goona? Ayyoo biyya kanaati. Waanumti duutee hin jiru foolii maatiin jiraachaa jirra. Addunyaata nyaadhee jechuudha. Addunyaata nyaadhee biyya lam ga'eera mamman. Maali yaa rabbi yoo sin bira dhufe kanaa booda si biran dhufaa. Achis geejibni jira achis. Achis akka jira taanaan qabula. Harka duwwaa kun sitti dhufa. Mattan taa'ee sii gubadhuuf hin qabu wanni addana taa'ee. Gidiraama lafa kanarraan obbaafadha. Yoon maal godhe wayyaadha.
lafuma isa irra teenyu kana isuma irraa lukti keenya adeemu kana gatii nu kaffalsiisa jedhee shakkiin ani qabamu. Dhuguma kun inni ta'a dhuguma waan keessa jirrudha. Anoo isa mandara Samaariyaa sanatu nurratti ta'e moo laatan jedha galma. Moo nutu Samaariyaa dhaqe? Tokko naaf dubbichi ammaa kun seenachi wal fakkaata. Har'a si jala taa'uu duwwaa miti egaa. Aboo har'a rakkina na ubbaafachiiftaati. Egaa sirratti rakkina kun ubbaafadha. Kanaa booda mattan taa'ee rakkina akka sigaaraatti xuuxuuf hin qabu. Kanaa booda niin dhufaa sirratti waan ajaa'ibaan hojjedha. Mukoota jiran keessaa si godha muka addaa. Wayyoo obboleessa koo maal jechaa jira laa? Silaa bara kana maraataadhaa fi fayyaa gargar baasuu dadhabneerra. Hundumti keenya silaa maraanneerra. Hin dhukkube moo yoo? Tuuriti hafi amma waan ittiin adda baasuun qaba. Egaa mee atis akkuma namaa deemiiti na eegi. Hin deemtu miti ree beellama qabanneerra argite? Amma dafeen dhufa. Garuu immoo nan si shekka waan atumtuu deemtee na eegdaa laata jedhe. Homtuu iddoo isaatti hin argamu yoo tan si shekkee nan komatiin tole. Nan dhufa amma nan dhufa. Dhufeen sirratti seenaa addaan hojjedha. Seenaa ajaa'ibaa. Seenaa ajaa'ibaa. Sirratti immoo waan ajaa'ibaa ta'a. Gootatu irratti ulfannise. Gootatu irratti ulfannise. Ani gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Mukoota biraarraatii adda godhee sirratti wareegama qaala isaa kana kaffaluu koo waan ajaa'ibaa amma na eegaa nan dhufa. Kootu nyaata. Sobduu wayi. Amma dhuguma of ajjeefte amma nan ishee ilaalaa. Amma mee rakkinni mataa irratti gooboo ijaarrannaan malee of ajjeessuu barbaaddee miti. Hafuuftuu jedhiin hin hafuufti. Turime kanaanuu adda baasuu hin dandeenya barra. Sobditti jedhiin. Oduu maaliif of ajjeefta? Mee kana bira darbiteef dhiiftee ilaalla. Kanumaan adda baafna. Gaaffii garaa danfoo eenyuun na deebise mudannoo tasamoo arjoo marabbiiti maalumaaf gadadoon anatti marmarti. Buccee ciiftu. Illee maa rakkina qabdaa miti. Dallaa kee eegdee ansi yaadda obbaa tokkodha. Hibee maal qabda? Zayitiin ulfaatee qullubbii kee maalii kimman qabdu? Egaa mee kanaa booda naa gameera naaf. Ani himmatti ta'eenyee rakkina duukaa wal sukkuubnuuf hin qabnu. Meeqeen yaa Rabbii murtoo tokko irra murtoo ajaa'ibaa tokko murteeffadheera. Himmatti ta'eenyee jechi ani jiranii baala gara birriitti jijjiiruu fi akkamiin barbaadaniiru isaan anasiitii. Wayyoo haala kun. Obsi Yesuuf hin jajjabeessu. Kanaafuu ani murteeffadhe. Himmatti nuuf jabeessuu hin qabu. Himmatti nuuf jabeessu. Hantuutu gara maamii yoo barbaadde mana kana keessa akka barbaadde ta'uu dandeessa. Siifaniis.
Mana koo garuu baay'ee si jaallata. Waggaa dheeraa wajjin keessa jiraanne burraaqaa ture. Kanaaf waan furmaanni biraas hin jiru. Egaa waanan godhuuf hin qabu. Dokumentiin kun egaa seenaa irratti illee warri hafan illee garuu na biraallee waan hafan natti hin fakkaatu warri hafanis. Egaa seenaa tokkummoo barreesseen sokka. Bara 2014 keessa jireenyi garmalee waan qaala'insi garmalee waan nutti ta'eef har'aan qabee goonni gootichi biraan baasa ofirraaseera. Warri hafan illee adeemsisan murteeffadheera kanaaf. Yaa Rabbi gasi biraan dhufa gara wal bira dhufuu keenya dhagachi. Machiisa gara akka inni jira kan jenne maali? Mattee teenyee walitti gubannu hin qabu. Nama jaajinaa gubatu reefii gubadhaa taa'e. Egaa. Kanaafuu kana koo baay'ee si jaallata. Kanaafuu dochee bakka choo. Pinseeni manatti hin fakkaanne. Pinseeni manatti hin fakkaanne. Ooyee mankaraa. Jirtaa hin deemne amanamaa ammoo akkas anis kun amanamaan kee dhufee akkuma si jedhe gochuu fi kanaa booda seenaa ajaa'ibaa akkuma jedhe sirratti galmeessuufidha. Wayyoo dhako egaa nagaatti egaa rakkina kee maali? Wayyoo dhaabi waa argeera dhaabi maaloo nan ajjeesii waa argeera waan inni itti rakkachaa ture sana. Uffee dubbii ulfaatte maalidha kun? Yaa Waaqayyoo maaliif na goomstamoo waan amma laf kanarra na tursiisu fe'ate wal goomsuu jammarree ganaafsis. Atis akkuma namaa muuddiin irratti qabattaa? Namni biraan hin dhufa carraa kee gadhotis. Akka kana namni amma fees irratti godda'amuuf hin dhufa. Homaa miti carraa kee ga'u. Anis sobuu kootu hin ta'in egaa kana bira immoo namni darbu hin jiru egaa argite. Kanumaaf egaa xinnaa guddaan argoota egaa. Nagaatti egaa. Taayatis asumarra. Wayyoo kan argannaan immoo egaa. Ofin ajjeesu. Siin argadhennaan maaltu ajjeesa? Waa kee barbaadi. Gowwaa kee barbaadi. Tole? Malee mattan of ajjeesuu hin qaban. Gowwaa kee barbaaddu. Kan argadhennaan maaltu na dhibeera? Kana miti reenin silas gaafadhee barbaade kananii mataatii dhukkubsachaa ol kana. Miik manaa taata. Kana lama sadii afur shan kanamoo kan argadhennaan oga si argadhe bagan si argadhe gootee gooftaa kana doolaaraatti naaf jijjiirra dara moo maalinti godhaa?
fudhattee galtaa gaamma hin fiigdaa matumaa. Obboleessu. 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 Maali dhagaamu? Maaliin? Nani yaaban. Ayee dhagaayyuun ture. Aanan seeneera. Maali obboleessa kun waa'uma argitee? Asirraa dhufte miti? Maali hoolaa argeera. Hoolaa miti barra waa'uma argitee asirraa. Sirriidha. Gateen darbee. Nama sirrii dubartii tokkoo fi Isa miti maali obboleessa kun? Qarshii wayii harcaaseenii wanti ta'e natti dhufee naannoo qarshii wayii harcaasee deeme. Siiniif. 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 Maal taate? Maa kuftareera. Ani amma hin kufne yoo man kufan. Kai. Waan hin taane irraa carraan taane irraa nama Kottu. Miti. Keessa. carraan taane carraa kootu cufteeti bara. Carraa koo cufte. Hin cufamne carraan kee. Edaa sidaan buusee. Rakkoon qabu. Keessa ila kottu waan sitti mala. Kottu waan sitti mala. Kottu waan sitti mala. Amma ayee obboleessa ko. Inni achiitii fuutee buustee akkasii na gowwoomsitu. Maaf carraa koo cufta. Ani kun ulfaatira bakka natti. Kottu obboleessa kun. Kottu obboleessa kun. Ani nama na gargaaru sin qabu. Turii sittiin bibbitaacha inni kaawwadhu kana. Uffadhu. Jireenyi nutti bitaacheera. Uffadhu. Kana maali kana uffadhee irraan bareennee adeemnee maal fayyadame? Irraatiin somnitti jennee adeemnee galgala waa biraa taanaan maal fayyada? Jireenyi keenya garbiraa akkasii uffannaan keenya garbiraa mee maal nu fayyada? Ansiifan hima. Wanti amma sitti bitaachee kun hundumti isaa yeroo isaatti hin sirrata. Wal qixxaata gaara kan ta'e gadi jedha inni gadi jedhe immoo ol jedha. Hubadhu obsaan aannan gurumsaa dhugaa jedhama miti. Dhaggeeffadhu siin himaa bara. Ati ola deemaadha ganaa mucaadha. Si'achiyyuu guddachuu dandeessaa bara. Maaf abdii kutattaati? Argitee wanti of tuules gadi jechuun isaa hin oolu. Ani qarshiidhaaf sitti wacu rakkoon qabu si dabalee siin laadhaan. Dabaleeyyuu siin laadhaan. Ati garuu wanti aduu kanaa gadi nabdatiin fixeensaa bara. Qabaattus rakkoon qabu dhabdus hagas waan tuultee gubbaa sana gaara gootii ilaaltu sirra jiraatu. Lakkii obboleessa koo maaf akkas jettaati? Amma yoomitti? Waan tokko yoo sin gaafatu. Waan tokko yoo sin gaafatu. Ati garuu sammuu kee amansiisa. Jiraachuun akka danda'amu siin dabalayyuu jiraachuun akka danda'amu beekees rakkoon qabu leenca koo hin bari'a.